itu akkana duuba midhattee ilaaltu laal wayne akkam bareeddi tana ammasi haqa dubartii fungee eegaadhaa jechaa jiran. Dhageeffadhu ani fungiin narraan dubbanne. Afin caqaqqee yaalee nu jedhe malee. Yeroo afincaa endezii jettan ta fungeedhaa yoore. Anaatu maadhaa yoo qoffee. Astaghfirullah. Manjat dawajata gaafannaan gaafiin allaqee naan jette gaa'ee maal sii goonare carraakeeti oofeeti. Haadha manaa jechuun aslan ta dhiirti itti barbaaddu ta wayita waliin deemtu bareeddu mana keessatti dubartiin sifa sadi qabdi. Dubartiin sifa sadi san qabdu qabaachuu qabdi. Sifa shan jechuufi shan san keessaa tokkoffaa akhlaaqa qabeetti lammaffaa mana keessatti soolaneetti uffannaa kan toltu kana abbaa mana keessatti eeddu kawayita keessummaan aadaa dhufeetiin jedhu abbaa manaa qabatu shanan kana ta'u mabraarraa fi godhaa dhageeffadha. Tokko kawayita isiin alatti waliin deemtu maashaa Allah rabbi waliin haa bulchuu intala akkanatti bareeddu sana eessaa fuudheedhanii isa eebbisan. Takka. Ka inni nu yoo waliin deemu shugguxiiti jedheeti waa hunda keessatti qaadhimatu takka isii. Takka kacaamaa karba godhaa deemti gurdiin kun asii olidhamee kun achi gattaree jala deemti kana jazbaa fuudheedha isallee arrabsiifti ofiillee arraba. Jazbaa gad deemi kun akkanaa deemee hin danda'u kabeelaan jedhaa innillee isii arrabsaa hima ta'uun hin deemu. Sifa tokko kun. Sifa tokko. Lama ol bira sii qabee sii oofaara gaarummaaf ammeenya. Takka tawayita keessummaan abbaa manaatitti dhufe kabajaa xiraatii ansanii waanuma qabdu tolchitee abbaa manaa kana isiniin guuttee waan bareechiftee ka uffannaa isii tolfattee mana keessatti wayita keessummaan itti dhufu abbaa manaa kabaju. Wayita achi gadi bahaniitiin jaani maashaa Allah bara ebaluun kunin fuudhe jedhan xiqqoomatti kennite san gaarii nyaatanii isinii fi jechaa fi waa hundaan tolchitee ka mana urgeessitee innillee maqaa isiitiin sababa isiitiin wallaahi bara mana ebaluu dhaqnee ima fuudhee bar dhugamaniiti bar dhugama haadha manaati rabbi waliin haa bulchuu jedhan wayita gabbaa illee sababa isin mana keessatti kabajjee fi isin jedhaan namtichaan gaafatan mana dhufe sun isaan jedhaan sababa saniif takka ta wayita keessummaan itti dhufe sooqiddaa fi timaatimaa fi shunkurtii fi barbaree fi waa hunda bakka takkatti walitti naxxee osoo asiisi gubu gadiinsi taree wayita manatti illee gale keessumtichi sun jazbaa mana jazbaan fuudhe tokko dhaqee coggaarraa na gubate waanuma isiin na kennitee nyaadhee hin qabu jedhaa isii arrabsu. Sigare lama fi hime takka zawjatul maaxari jedhamti. Zawjatul maaxari balleessuu malee kan tolchuun beeyne. Burcuqqoo haadhuma bitaa haadhuma cabsisii qamisii haadhuma bitaa haadhuma gubdii. Dhagaartaami. Haadhuma bitaa haadhuma gubdii ishii waa balleessuu malee waa tolchuun beeku. Takka yoo inni birrii takka itti kenne birrii takka tanarraa hanqistee waan bitamuu qabu fiddee bittee hojjattee kabajaa xiraatii itti kennite abbaa manaa kunuunsiti meeshaa manaa kana badama kana xaggantee tolchiti. Xaggantee. Tolchiti badama kana bada jetteen darbitu dhiixee bareechiftee tolchiteeti rakkina keessaa bal'inatti akka bahanitti abshir jetti abbaa manaa goonnii dhaabbattisiin sun. Meeqa sihi? Sadi. Afreessaa zawjatul qototi wayim zawjatul wasahaani amti. Tawayita abbaan manaa alaawaa meeqa laalee waan babbareedaa kana laalee dhufullee isiin teetteetuma saaniin achi jira burcuqqoon achi jira kuun achi jira. Ujoollee dadhabee ujoollee waliin badee akkana rakkate jetti. Abbaan manaa kun wayitaadha. Teetteen rifeensa filti kunu. Abbaan manaa kiyya kun waan irraa hajamaa waa argee dhufee na gammaduu qabaa narraa gammaduu qabaa hafuura urgaa barbaachisaa hin jettu. Narra fuudhe jetti kun hinaafamu bichatu isii nyaata. Narra fuudhuuf jetti. Isiin sun hin barbaachiftu. Isii tami jennaan tawayita abbaan manaa alaa galu nazzafattee urgeeffattee urgeessitee dhiyantee eebde abbaa manaa. Haadha manaatif kana barbaadde dhiirti. Dhageeffadhu laal tawayita abbaan manaa barrii banee achi osseeni maal jedha beektaa?
واو يا أبر اسمه جنابه برابا يتنا بفبراتين أركب ربيبي واو يوم جنابه برابا يتنا واو ما شاء الله يا بر فيك أبي أمكتي ربيبي فيك أبي أولادتي إلى فراشي حاجة جدوني فو تكوبيتا وأجرا الرجراتن شو توامين أنا جمرة شو ناقابل رنا تاريخ وأجرا جراتي تكايسي سيف أفرسي همي سيفتي شنين سائر رفقتون dubartii wayita gara firaasha abbaa manaa ofii waliin dhayite firaasha irratti abbaa manaan gammachiisi. Naan jiran unguma har'a darbamee jira. Kazaan isiin baay'iftu yaa akki cinqi maaf itti heerumte qofa keessa cinqitu maaf itti heerumte. Firaashni isii wasaaka isiin kun qamisima guyyaa qotota guuraa oolteen galti. Ajaa'ibana jedhee arrabaan illee dhukkee irraa olkaasa fedhi maanuu irraa wanna ittiin jedhu abiibiti. Isiisam jennaan taabbaan manaa barbaadu gadi marattee humna libaasun lakum waan tuf libaasun lahun naati manaa keessan uffata keessanii isii uffadhaa isiileen isinaa uffattu tarabbii inni taa'u kun harsun lakum faatu harsa kumisun tan beeku. Shugguxiiti yaa wallaahi labii. Gootee rifeensa ofii kana firaashi algalibsa isaa geeddartee urgeessitee zana gootee fata gooteeti abbaan manaa as deebi achi deebi'ee osoo hin jirre abbaa ta'e haqa sirraa qabaa girgiddatti achi hin garagalee as garagali ta'etteen. Sifa shanan tana qabdi dubartiin achi gadi fudhadha. Seyyalee ibsitaniin barbaadde dhiirti. Taanillee sii kaa'e shaniin sii kaa'e sifa shaniin gaarummaa fi hammeenyallee sii kaa'e. Sii galaa dhibbi. Naa galuu jira. Tole gaa. Isii tana keessaa shanan dhiirti barbaaddu isii gaarii habiibii kiyya. Kan bar yooma isiinuu afaaniin dubbachuu dadhabde hafuurummaan isiituu isa kana gallabee akka isitti maramee isii akkamee isii dhungatee itti qaanii godhaa bara habiibii kiyya. Si agarra dubbiin. Hafuurummaa fi akkaataan isiin isatti dhuftee jechaadha. Tole fixannee isinirraa. Mee fixannee jira. Najma انزل يرو مقا اسيامي ددفع وادا دبادة برتك شو بيزي تولي جيتشاقا ما استاذ قاسم جان لقيا جرتنيمي ايه akkam asirratti komii qabdanii isin wanni kun waan dhugaati moo waan sobaati waan gartee bultii namaa facaasuudha moo waan bultii namaa ijaaruudha. sirriidha waan dhugaati waan bultii namaa ijaaruu bira kutee bakka jireenya keessii bireecha gammachuu si hadna akkas waan dhugaati alla biratti kuni waan dhugaati. Okay bareeda galatooma guddaan galatoomaadha. Dhiirti isin jaalattan yoo dhiira akkamii bal'inaan akkas waa'ee dubartii dubartuma gaafatan waa'ee dubartiin dhiira jaalachuu dubartuma gaafatan dhiirti shamara jaalachuu dhiiruma gaafatan gaafi. Dhiirti nuti jaalannu ana akka mataa xiyyaatti akkas takka faarratti nama imaana qabu nama rabbi sodaatu ta'uu qaba. Nama rabbi sodaatu imaana qabatee rabbi sodaannaa wanni hundinuu san boodaani. San namuu jaalata oofa. Lammaffaa dhalaan dhiirti isin jaalattu dhiira afaaniin jechaa waa namaan hin jejjan ana akka mataa xiyyaatti walitti aaruun takkanii dhufa jecha afaaniin waan baalagee jira waan wanta jira jecha afaaniin siin naan jejja'u hin jaaladhu. Nama jechaan nama sadaffaa haadhaa fi abbaa kee kabajuu qaba. Maatii kee fira kee fasbira dhufuu. Maatii. Anis kasaanii kabajaa. Yaa inninis kiyya kabajuu qaba anis kasaa kabajuu qaba. Lammaffaa irratti dhiira akhlaaqa gaarii qabu takka. Nama akkanumatti lolu tokko jira barfirraa dhiira akkanuma laltu takka jira. Hawwaguun akka qoflu fada bakka walumaa galatti yaa'iin fada. Ani kan jedhu baara killaa ofii kee namni keenya baabaa jaarsaaf jaartii keessa oo seenanii irraa haasan kana maa gammadamee amma nama dhibba namaa kootu dhufe. Wanni gammadanii waan kanaatu jiruun bakka kanarratti hundeeffamti. Wallaahi dhaggeeffadhaa yaa dubartootati ittan isinii deebi'aa yoo isinidha. Obsaa haa fixattuu gaa.
بقى نجرامي فولا بريدة فدلال وادبيلي نادلي دغو باتو فدو هكا باتو فدو حديثو السبلنا في تدو جتشافي اوف akkasitti fuula bareedaa hogguu kanaan qof bakka harkataa fi dhaba keessatti teenyee wajji mari'annee bakka waa hunda naan mari'atee naan qoflee na xabachiisee bakka kan jiraame akkasiin fadha. Dhiira tokko tokko jira akkana dhalaan za'aa sheeku turuurii miti. Obsa ayyoo seera waraagaa hogga gaafii mirga isaanii eegaare. Nafti gaddaa obsa. Fitadhu mo'itu godhadhu. Haya office. Ayye. Akkasi jechuun nama akkasii bareedaadha. Akka habaq afdhali kanu haa dubbatanii. No. Pilaani sarkaan dhaamuun qabu gaa. Of. Pilaani sarkaa dhaamuun qabu. Haa ta'u kan kee ka dhufteef san bakkaan gaadhu mirga namaa eeguun gaariidha. Gaariidhe. Amma bakka ustaaz Qaasim jeesanitti jaartiin dhugumaa jaarsi hoggaa alaa galuu jaartiinis waan fadhu fuula bareedaa jaartii irraa fadha. Aaree dhufa ala kanatti namaa hedduu wajji cinqii dila arkee dhufa sqaayi isii mana teessii inni dalagaa miti ree dhufa fuula bareedaa fadha diddiqattee tolfattee waan qabdu tanuma qabdu qayyarattee waan qayyarattee jechuun yaa uffata lachuu kanuma qabdurraa jijjiirrattee lachuus ni tahaa tolfattee eeguu qabdi bakka inni rafu bakka inni bishaan hoggaa dhufe dhiqatuun waan hunda qoqopheessitee fi keessee fi nyaata isaa keessee fi diddiqatee dhufe akkasii fuula keessa laaltee nyaata wajji nyaatanii dubbiin hin jirtu halaas. Dhumtee jirti dubbiin maasalaama. Maasalaama. Bismillaahi. Meeshee kaasise. Ani ta'ee dhiira ta'ee sheekun shaadhiin barbaadan jechaadha. Sheekan isaanii. Ayyee obsa. Abu Yaasir maal jettan? Mee jarattii keenya kanatti deddeebisa haasofsiisa nuti illee hirrina keenya keessa laalannee boruu of eeggannaa beektan. Barkhaanan jechuudha. Siivan arsi. Siivan. Hin barbaanna. Maalurraa feeti maalurraa jibbiti maalurraa gammaddii keessatti of laallataa jirru. Aboo bara duratti jedhe jara dubbii saamee jedhe bara baabaa kiyya. Bara kanaaf fiiku. Siivan. Tole. Aisha. Oh yes. Mee waan amma haasawaa jirru kana quba qabdan rakkinni isin dhiirarraa qabdan. Rakkoon dhiiraa maali? Dhiirti yoo akka dhiiratti maal sirreeffachuu qabdi? Dogoggoroonni dhiirarraa agartan maali? Fakkeenyaaf. Sagalee kan. Sagalee. Sagalichi keetu rakkina qaba. Sagalee. Yaa ammoo. Maayikii irraa baasi. Maayikii miti ustaatii shabakaadha. Tole amma haasa'e. Hayyamee maal raasaa? Waan amma haasawaa jirtu dhageessaanii? Yaa xiqqoo amma dhageera malee hunda dhageenya xiqqoo dhiifama dalagaa biraa deemee ture jechuudha. Rakkinoota dhiirarraa agartan ka dhiironni sirreeffachuu danda'u. Nuu wal gorfata yoo dogoggore nuu wal sirreeffata. Bakka silaa ambiti quba nutti laattu san nuti quba waliin laatuun oson tahin jecha gaggaarii waliif laatu wal sirreessuu danda'u irraa kan ka'e dhiira teenyarraa maal jibbitan bultii keessatti? Maal irraa jaalattan bultiidha? Yaa kuni bareeda kuni yaada bareedaadha. Dhiira jechuun dhiirti bultiifillee barbaadamtu dhiirti yaaniin ammoo bultiifillee namaa taatu dhiira waa hedduuti nuti jechuudha nuti warroonni dubartoota wanni dhiirarraa eenyu waa hedduudha. Waa hedduun isaa sun jechuudha. Maal fa'a? Dhiira tokko jechuun tokkoffaan dhiira imaanaa qabdu. Dhiira sodaa rabbii qabdu akkasuma dhiira miidhaa namaa osoo hin taane gaarummaa namaaf yaadu jechuudha.
Itti aansuudhaanii sadaffaan dhiira maatii namaa kabaju. Haadhaaf abbaa dursee haadhaaf abbaa isaa kabajee irraan deebi'ee haadhaa fi abbaa maatii haadha manaa fi kabaju jechuudha. Afuraffaadhaa dhiira amantummaa qabdu. Dhiira icciitii ofii dhoffachuu dandeessu. Dhiira akkasuma icciitii ofiis ajaja haadha manaa fudhattee akkasuma haati manas ajaja isaa fudhattee injiraamee dhiirri tokko bakka suusii adda addaa kana baay'isaa tokko jechuun suusii irraa jechuudha akka suusiitti wanti nu barbaannu wanti nuti hin barbaanne injiraamee tokko suusiin adda addaa dhuguun hinjiraa waa nyaatuun hinjira jechuudha. Kanas hin barbaannu sababni isaa dhiirri tokko gaafa mana dhugaatii keessa seenee mana nyaataa keessa seenee bultiin hin jirtu jaalallis hin jirtu sodaan rabbiillee hin jiru waaqa dhaabachuullee hin jiru jechuudha. Tole. Yaanni hin jiru waliigalteen hin qabdu jechuudha. Haadha mana saniinuu maal ta'a deemanii waliigalteen hin jirtu guyyaa adada guyyaatiin jechuudha. Haasa'amaatu oolamaa wal jeequmsuma oola jechuudha. Waliigalteen hin jirtu. Bareedaadha. Fixanne mee sheekkaasi asirratti yaada dabalataa yoo qabaattan. Yaada dabalataa jazaakumullahu khairanii. Aslan uumama keessatti akkuma dhiirti dubartii irraa waan gaarii feetu. Tinoo deebii sheekkaasi dubbii dhiiraallee irraa dhangala'e kan jedhanii barreessaa irratti argitu. Dubartoonni dhiira akkam barbaaddi, dhiira akkam feeti, dhiira akkamiif iddoo qabdi, dhiira akkamiif dheebbotti isa jedhu keessatti. Tokkoffaa dhiirti feesii yookiin uffannaa fi haalli inni duubatti jiru kun qofti dhiira ta'uu qofaan kan dubartiin feetu. Dubartiin kan feetu dhiira aqliin isaa dhiiraa feeti. Dhiira aqliin isaa? Dhiira aqliin isaa dhiiraa feeti dubartiin. Dubartiin uumamatti beekumsa waan qabanii fi dhiira aqliin isaa dhiiraa yoo isin hin jedhu. Dhiirti aqliin isaa akkamitti dhiiraa isa jedhu. Dhiirri gaafa aqliin isaa dhiira ta'e isii kabaja, isii jaalataa, dhukkubsattuun dhukkubsataa fi hin hammataa, isii dhaggeeffataa, isinii galaamii. Rakkoo isitti dhufu hundaayyuu, xiqqaatii gama isii dhufu hundaayyuu yookiin rakkinna isitti dhufu hundaayyuu afoo dhaabbata. Haazaa raajil. Dhiira inni kun. Dhiira jechuun. Dhiira. Rakkoo isitti dhufu hundaayyuu anarra taree isii haa dhaqu malee akka hin dhaqqabne dhooga. Maaliif amaanaa ofirratti fudhadheera alaaftinnaan isii kiyya jedhe. Akka kaleessa abbaan isii isiif halaafii ta'ee dhaabbatutu. Andi. Isa tokko kun. Dhiira ton dhanfeertu dubartiin. Qooxamataa yeroo maraa harki isaa miskiinaa kun asuma jala jiru. Gadi hin ba'u bara. Qooxamataa jechuun. Dhoggataa jechaadha. Dhoggataa jechaadha. Kaleessa sitti hin kennine jedhaan bara. Kaleessa gadi sitti hin kennine akka waan isiin ofitti fixxeetti ka torbaa yookiin ji'a hadhaa itti kenne kana hadhallee yoo isiin rakkinna wayii isiin waan akkanaati jettee qumna garii gootee isii gaafatte hadhallee bakkuma kana jira. Lama. Dhiira nyakkiftu hin feetu dubartiin. Dhiira nyakkiftu yoo siin jedhu burcuqqoon kun yoo amma lafa bu'ee cabee akkana hiiqaa maxxartee jedhaan ganamallee kanumaan isii tuqa galgalallee kanumaan isii tuqa borullee kanumaan isii tuqa warra keetii akkas gootee maalii kan kee akkana gootee ebaluu waliin akkana gootee irra dabriisa kan beekne jechaadha bibii kiyya sheeku borobbor hin feetu dubartiin. Dhiira nuun nan feetu abadan dubartiin itti sii deeba jagna dhiiraa feeti. Meeqa sii hime sifa sadii sii hime afreessa. Dhiira nama keessatti hin mul'anne, dhiira nama keessatti uffattee mul'anne, dubbattee mul'anne hin tuffatti dubartiin. Dhiira nama keessatti uffattee dubbattee mul'anne. Kama dhabama godhanii huban. Taanuma dhabama. Kama namni taa'ii isaan jedhu. Kama nama maraa bakka dhaqee hundatti abbaa ibaluu jedhaatuma harka dhibu. Gaafa tokko Umar ibn Khattaab radiyallahu anhu wayrada. Namtichaan tokko akkana gad jedhee deema maali jennaan minattawaadu jedheen imaanarraa gad jedhennaan ol jedheen da'iifan ta'ini dhiira da'iifan ta'ini dhiira rijaala ta'e jedheen. Kun qawwiyya allaata kun da'iifan jedheen jabaa namaa ta'e jedheen. Akkasuma dubartiin
dhiira morma fudhattee dubbattuu fi hojjettuu fi jaalatti. Keessattuu dubartiin dhiira akkam jaalatti beektaa? Dhiira namaa waa